Aha, 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 aha. Ijoollee ijoollee bilxiginnaa quba baasaa mee ijoollee bilxiginnaa meeqa akka feesbuukii koo jira jirtu baruuf barbaade waan ta'eef ብልጽግኖች እዚህ ስር ካላችሁ አለው በሉ እስቲ ሜ ብልጽግኖታ አስጀለ ጅርተኑ ጅራ ጀዳ ጎርሰ በሬዱ ስኒፍ ቀባ ዶክተር አብዱሴን ከበጀሞ ዶክተር አብዱሴ ኻይሮራ ሀራ ጀብሎታ ብልጽግናቲፍ ጎርሰ በሬዱ ቀቡ ቁበባሳቲ ጅራ ጀዳ እንሶዳቲና ሜ ጆሌ ብልጽግና ደገርተን እጅሞ ሀደ ባየደ ዲመቴ ጅራ ላ ሰላም ጀግና ማለት ነው ብልጽግናን እንጅርቶቹ ዳጆ ወንተ ኮ ጅራዩ ጀዳን ጅራ ነው ናውምት ጅራ ቁበባሰን ጅሩ አብዲ ዜኑ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ምንም ብልጽግና የለም ማለት ነው ብልጽግናን በዴት ይችላል አላሁ አክበር ዲኖስ አላሁ አክበር ሸመረንስ እንጅርቱ አጥቅ ብልጽግናን ተኮንጀርቱ አጃል ብልጽግናን እንጅርቱ ቁበባሳ ጀናን ለ ሶዳቶቹ ዳ ብልጽግና ቁበባሳ አራ ዶክተር አብዱሴ ከበጀሙ ሼር ጎዳ ጆሌን ኦሮሞዳ warri kaan nama kuma lama wayitiin gaa cal jettanii ilaalinaaf gorsa bareedaa gorsinaarraa bilxiginnaan meerre eenyuun gorsina jirroo hin jiranu ijoollee bilxiginnaadha nama tokko qofittiin arge ammallee aandi soo bichaa ageenyu oh my god yaa rabbi bilxiginnaa feesbuukii kanarraa dhabamsiifte mootummaa amma biyya bulchaa jiru kanas dhabamsiisi jennee du'aa kadhanna akkuma bilxiginnaan feesbuukirraa dhabamteen ኦሮሞን ሀቃ አርገታ ደማ ይቹዳ በዴት ጀቹዳ ጀ ወይ 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 ነምኒ ሀቃን ቀምኔ ከነ የላ አጋላ ዱጋ ሰነተ ሙፊ ነምኒ ዱጋን ቀምኔ ነምኒ ብልጽግና ደገሩ የላ አጅራ ጀደ ዱባቹ ፍሌ ኮሜንቲ ጀለቲ ሜረ ብልጽግና እንጅርቱ የናን እንጅሩ የን የሉም tokkon jiran wantin harra dhufee fi gorsi'an harra qabu ijoolleen biltsiginnaadha jabaadhaati yaada garaa keessanii jijjiiradha barri dhumaa dhufee jira maaliif salphachuudhaaf deemaatu waan cimaa wayne isinitti himaa shamarran biltsiginnaa deeggartanu batalay warri umuriin keessan 23 keessa jiru jabaadhaa kara oromummaa keessanitti deebi'a maaliif dhiirri oromoodha shamarran biltsiginnaa hin fuunu jedhee dhibbatti walii galee jira isin abdiin isin qabdanu dhiirri biltsiginnaa gowwaadha isin fuuchuu hin danda'u yoo isin fuudhes isinii wajjin jiraachuun beeku maaliif dhiirri biltsiginnaa deeggaru hundisaayyuu shamarranuma qamisii arge jala fiigu malee dhiirri waa beeku waa xiinxalee dhugaa argu hin jiru dhiirri oromoo qaqqaaliin qabsoorra jirti gaafa qabsoo fixxe shamarran oromoo qaqqaalii fuuchuudhaaf karoorfatteet shamarran biltsiginnaa warri bicuusii umuriin keessan heerumarra gaggahee jiru yoo dhugumaan dhiigni oromummaa isin keessa jiraate heerumtanii ilmoo horachuudhaaf illee abdii qabna jettanii yaaddan ta'e jabaadhaa kara oromummaa keessanii deebi'a lafattaftanii biyyatti yoo galtan maatii keessanii dhoqqee haruudhaan ala dhiirri qubaan isin tokko hin jiru maaliif isin wallaaltota oromummaan qabdanu sabboonummaan qabdanu biltsiginnaa jala fiigdu waan ta'eef naafxanyaadha waan ta'eef dhiirri oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachuudhaaf walii gallee jirra waan ta'eef jabaadhaati keessattuu ijoolleen biltsiginnaa shamarran andhaamsa obbolummaa maaliif iccitii qabachuu hin danda'u booda isin lafattaftanii namni isin fuudhu dhabamnaan kun hariin gaafa lafatti dachee nu duuka fiigee nu buta numaafuu sodaachisaadha waan ta'eef akkasii yaada garaa keessanii jijjiirrattanii shamarran biltsiginnaa deeggaraa jirtan dhibbaan isin hima isin heerumatti hin qabdanu namni isin fuudhu hin jiru dhugaan isin jedha hin heerumtanu waa tokko bu'aa tokko hin qabdanu jechuudha maaliif oromoo biratti jibbamtan dhiirri oromoodha isin hin fuudhu dhibbaan
Abduseen amma shamarran biltsiginnaa deeggartu yoo isin buraaqii taate daraddaramte as jala dhaabbatte doofaa waan isin taateef hin fuudhu. Sheer godhaa. Dhugaan isiniin jedha. Dhiirri Oromoo hundinuyyuu shamarran biltsiginnaa deeggartu akkam fuune walii gale. Dhiirri biltsiginnaa deeggaru immoo fuudha fuuchuu dhiisiti yoo ti shamarran fiddee odaa tokko keessa olitti galchite itti cufte wayyoo jedhee warra boo shamarran sodaata dhiirri biltsiginnaadha. Wajjin ciisuullee hin beeku fuudhee ilmoo irraa dhalche maal jechuu dhiisi shamarran dhiirri biltsiginnaa deeggaru. Dhiirri Oromoo argachuudhaaf jabaadhaati yaada garaa keessanii jijjiirradhaa wanti isiniin jedheef yaa shamarran biltsiginnaa jala fiffiigdu. Yaa shamarran biltsiginnaa jala fiffiigdu dhaabattee hafuuf jirta. Biyyatti galtee maatii kan keetii Dubaayitti waggaa meeqa dugdaa cittee nan heerumadha bakka maal jettee cinqamtee galta. Biyyatti yoo galte dhiirri sin fuudhu dhiirri Oromoodha. Qabsoorra jira. Sabboontota barbaada. Maaliif sanyii nu balleessa? Wayifaniin kana kaase maaliifan kana kaase yoo jettan warri naafxanyoota fuudhe fakkeenyaaf Lammaa Magarsaas ilaala. Abiyyiin Zinnaashiin fuudhee waan inni ta'e ilaala. Namni sabboontuu hin fuune salphina jechuudha. Namni dubartiin ergatte du'an sodaa tokkuma jedhama. Amma Zinnaash halkan Abiyyi waan isin ajajju gurra qabdee ishii jedhee hojiitti jijjiira. Jawaar Mahammad ilaalaa sabboontuu Oromoo waan fuudheef sabboonaadha. Oromoo takkaa kaadee hin beeku. Namni jaartii naafxanyaa fuudheen salphata. Yaa dhiira Oromoo na dhagaha. Yaa dhiira Oromoo shamarran biltsiginnaa deeggartu shamarran naafxanyaatiin tokkosiin akka hin fuune. Yoo isin birrii meeqa akkaawuntiira daraddartee na fuudhi jettee makiinaa viillaa beetiin qabasiin jette sanyiin si bade. Ilmoon ati irraa dhalchitu naafxanyaa akka gurbaa Alamuu Siimeesan hundi si afaan Oromoo illee hin jaallattu jechuudha. Gowwaadha waan ta'aniif shamarran biltsiginnaas ta'e warrumti biltsiginnaa deeggaru sanyii si balleessiti. Du'ii badii irraa baqadhu. Shamarran Oromoos gorsa kana hin fudhattan isin silaayyuu gorsa Dr. Abduseen diddanu isin qaqqaaliin ilmaan Oromoodha. Dhiira biltsiginnaa deeggaru yoo inni maal fide muka gogaadhaan ittiin bu'in sanyii si balleessa. Gaafa ilmoo dhalatee inni ekkoo yaa araadaa jireenya araadaa mahoon minaamin araadaa ta'uun amaariffaa haasa'u itti fakkaata. Amaariffaan intinii ta'uu itti fakkaata. Bakka amma ijoolleen baay'een biltsiginnaa deeggartu kun gowwaa wanti hin jedhuuni. Namni amaariffa dubbatu muluun amaaraadha jennaan amaaraa wusteenoo inni naafxanyaan hin jechuu jammalteeti shamarran biltsiginnaa. Hundisi waan beekanu. Namni amaariffa dubbatu namni magaalaadhaa hundi amaaraatti fakkaata. Amma kanaafiyyuu amaaraa wusteenoo teedii afuroo wusteenoo. Jarri sun warra sabiyyummaadhaanis alaabaa lummuutti Minilik mormatti maratee minnoo manooruu leenyaa shamarran hundisi dhiirrisiidha. Otuuti sirba Oromoo keessaa tokko naa sirbi jettee hin beektu. Hin beekanu amma shamarran biltsiginnaa deeggaran sirba afaan Oromoo tokko jaraa dhaggeeffatu hin argitu. Memooriin jaraa silkii jaraa kan keessa guute sirba teedii afuroo Taamiraat Dastaa aanilla yaayyii gowwoota akkasiitu feesbuuk irratti as ba'e afaan Oromoo barreessan wajjin. Waynee biltsiginnaa wusteenoo. Naafxanyaa maaloo jedhee nurratti faarsa jechuudha. Warri qabsoo hin beekne waahii Oromummaa ofii hin beekne sanyii nama balleessiti waan ta'eef yaa dhiira Oromoodha du'ii badii. Du'ii badiiti irraa baqadhu shamarran biltsiginnaa deeggartu dhiira biltsiginnaa deeggarturraa. Sanyii nama balleessiti. Fakkeenya guddaa namni dubartiin ergatte du'a hin sodaatu dukkana sodaatu itti jaama. Fakkeenyaaf waa lama sinii kaa'e. Arfaasee kan keenya umurii si rabbi nuuf dheeressu sabboontuu Oromoo waan taateef Jawaar kan keenyas akkuma si sabboontuudha waan Oromoodhaan ala takkaa waa'ee naafxanyummaa waa'ee sirna Minilik waa'ee Haayile Sillaasee isa haasa'u dhaga'ee hin beeku. Isa diinummaa jaraa nu barsiisuudha waa'ee sabboonummaa isaa nu barsiisu mal. Ilaala ammoo kan Zinnaashiin namni naafxanyaa fuudhee dukkana sodaatu namni jaartiin argite dukkana sodaatu wanti hin jedheef Zinnaash Gondaree naafxanyaa ajaa'ibaati. Abiyyi sii fuudhee dhaqee otuu ilmaan Oromoo Wallaggaan keessaa sabboontonni Jimmaan keessaa sabboontonni qaqqaaliin guutanii jiranu dhaqee Wallaggintinii keessaa Amaaraa keessaa naafxanyaa haadha hummoo fuudhu. Amma ijoolleen isaati yooti gurra kana micciirte jooroo biqqorratti Orominyaa samaam ijoolleen Abiyyi namni Oromiffa beeku tokko hin jiru jechuudha. Wanti inni haasa'u Itoophiyaa ለዘላለም ትኖራለች እኛም እንደ አባታችን eessaayyuu itti guuramaa guddate otuu jaartiin isaa sabboonaa taate Abbishee Garbaa Taaddee Birruu jedha waahii sabboontota Oromoo waaqoo guutuudha jaarraa abbaa gadaa waan akkanaa otuu isiirraallee dhagahaa ture jaartii Oromoo fuudheedha innis waahii gootota Oromoo faarsa malee ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች እኛም እንደ አባቶቻችን እንደዚህ እናረጋለን hin jedhu ture Zinnaashtu iyyuu itti fuufti manfasiin Zinnaash Abiyyiin rukute waan ta'eedhaaf nuti dhugaa dubbannaa waaqee qaamiti argaa jirtu
Zinnaashotu Oromoo taate sabboontuu taate waa'ee Oromummaa irratti ijoollee sii gaafa dhalattu waa'ee Oromummaa barsiisaa aadaa Oromoo waa hunda barsiisaa guddatte abiyyillee waa'ee Oromummaatiif cinqama malee አባታችን ምኒልክ ሆይ ኃይለ ሥላሴ ወይ አንተ እንደዚህ ካደረገን አሜን እንጀዱ ቱረ ከናፍዩ ወንትን ጎርሳ ከነ ገዲ ፈገኛን እስን ጎርሱፍ ሼር ጎዳ ጫል ጀተን ይላልና ዱብን ጀብዱ ነበር ዋንጀ ጀብዱ ዱበናኑት ነምኒ ጃርቲ ናፍጠኛ ፉድ ነምኒ ኢጆሌ ብልጽግና ደገርቱ ፉድ ቡልቲን ሳ ዲገማ halkani guyyaa sammuu namatti intini jetti gowwaadha waan taateef sirbate di gurratti keewwatteetiyyu minnoo manooruu leenya kaalaa lellini dindin diriri dindi jetti mana kana keessa fiide shamarran biltsiginnaati kan Oromoo wayyo shamarran Oromoo maleen fuudhinaa wanti nuti jennuuf kana dhugaa sinitti himna bar amma kunoo ijoolleen jala deemtee wuxyatu waan beektu gowwoota arraba jaraa dhiisaa በጣም ምስኪኖች ናቸው አዲማን kun gaafa hojiirra oole dhibbaan dhibbat gaafa ila'an yaa ijoollee shamarran afaan Oromoo dhageessan lafatti hafuun keessan dhibbaan dhibbatti mirkaneeffamee jira dhiirri Oromoo isinin fuudh animmoo ammas waa tokkoon taajjabe ijoollee biltsiginnaan kana gowwummaa jara erga tiiktookidha laayikiidha feesbuukii kanarra argee wanti jarri piroofaayilii godhatanu bakka warruma ijoollee magaalaa kana Amaaraatti fakkaata namni Amaariffa dubbatu ijoollee magaalaa hundi nafxanyaatti fakkaata jaruma amtini godhu ana Amaaraa malee neerumu Oromoon jaalalan beeku maaloo isa jarri jedhu argita yeroo baay'ee inni kan bo'ala Amaaraanji Oromoon alaa gabaam jetti nafxanya ijoolleen biltsiginnaa deeggartu bar Amaaraa jechuun warra takka miilli jara hanga yoonaatti jaarraa 21ffaa keessa caammaa keewwatee hin beeknedha warri Finfinnee keessa jiru kun Oromoo afaan Oromoon beekne sabaaf sablammoota malee Amaaraa jechuun ati har'a Amaaraa akka saba guddaa wayitti akka abaddee Amaaraa malee an maalin fuudhu Amaaraatti malee heerumu jettu yaa ijoollee biltsiginnaadhaa dhugaa si himna namni Amaareffa dubbatu hundi Amaaraa miti dhugaan siin jedha Finfinnee keessa kan jiraatu magaalaa ijoollee magaalaa guutuun ijoollee Oromooti hin beektanu hin faaraa waan taataniif waqqa namni Amaareffa dubbatu namni magaalaa hundi Amaaraa sinitti fakkaata ana Amaaraatti malee neerumu ijoolleen Amaaraa araadaadha jaalala beekti bar Amaaraan ati akka saba waa ummata qaroomeetti ilaaltu haga yoonaa caammaa keewwatanii hin beekne magaalaa keessa ummata guyyaa fooxaa uffatee deemudha dhugaan siimaan Amaaraa ማለት እስከ ዛሬ እግራቸው ላይ ጫማ ያላደረጉት ያልሰለጠኑ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ummata hanga yoonaatti qaroomneedha bar Amaaraanati ummata qaroome gootee Amaaraatti malee neerumu jettu yaa ijoollee biltsiginnaa dhagaye Amaaraan jaalala beekti Amaaraan fuudha jettu shamarran jaraatis isa hanga yoonaatti intini gaabii maratanii uwway yabba immiyyee minilikee mee baardaariin naqi baardaariin deemiti ilaali mattammaarra deemi Amaaraa achitti argita Amaaraa orjinaala warri amma Finfinnee keessatti eessatti Amaariffa dubbatan kun Amaaraa miti ijoollee Oromoo warra magaalaatti guddate warra afaan Oromoo hin beekne qaqqaalii meeqa jira ijoolleen kan keenya kan afaan Oromoo hin beekne magaalaa jiraatanu ijoollee Oromooti bakka ijoolleen faaraan warri dheedhiin ijoolleen kan keenya intini baay'een namni Amaariffa dubbatu Amaaraatti fakkaata jechuudha Amaaraatti fakkaata dhugaan siin jedha namni Amaariffa dubbatu muluun Amaaraatti fakkaata kanaafiyyuu wayyoo Amaaraa malee neerumnu Amaaraa malee fuunu Amaaraan araadaadha jetti dhugaan isiniin jedha maal ummanni kun maal ummanni hamma yoonaat Amaaraa jechuun hanga yoonaa caammaa keewwatanii hin beekanu dhugaan siima Amaaraanati abiyyiyyuu tarii gurra micciirameetuma otuu hin beekinuma akka carraa zinnaashiin fuudhe malee otuu Amaaraa kana maalummaa jaraa beeke Amaaraa jechuun hanga yoonaa warra gaabii afatee gabaa keessa gaabii uffatee dullaa gurmurratti baadhatee uwway jedhu kana ta'uu baree inni nuuyyuu qaata hiikee sabboontuu Oromoo fuudhe zinnaashiin hiikee abiyyiin gorsaan tureyan abiyyi kan yoo hin yaadattan ta'e gaafa inni dhufee aangoo qabatu jaartiin isaa maalii jennaan nafxanyaadha jedhan zinnaash jechuun kun maqaa Oromoo keessa jira maal jedheen gaafadhe akka tokko goyee na buteennaan lakkii boo nafxanyaa haadhoodha naan jedhan bakka dhiisaa gurbaan badaadha yoo akkam ta'e jaartiin sii toluu qabdi ati sabboonaa ta'uudhaaf saba keetiif hojjechuudhaaf ati jaartii kan kee qofitti sabboontuu godhadhu yoo silallee sabboonummaa hin qabne jaartiin kee si sirreessiti si gorsiti yeroo halkan si hammattee afuura gubaa kana sitti baafattee morma jala si lixxu waa'ee Oromoo kana si gaggaafatti sitti qaraati Oromoo si gooti sabboonaa si gooti
yoo nafxeenyaa taate waa'ee akaakayyootasii waa'ee haayila sillaasotasii waa'ee taabootasii waa'ee matatiisiitiin si rukuttee nafxeenyaa hummoo si goote sabattii si baafti irraa fagaadhaa nama nafxeenyaa yookiin biltsiginnaan deeggartu hundisi sammuun jira akkuma warra gaabii uffatee magaalaa keessa deddeemu sanaati kanaaf gorsa jabaa ijoollee Oromoo gorsinan nuti yaada garaa keessanii jijjiirradhaa yaa ijoollee biltsiginnaa lafatti hafuuf jirtu nuti ilmaan Oromoo walii galle magaalaa hanga baadiyyaatti nama biltsiginnaa deeggaru yoo inni aayiruu fi meeqa walirra dardaree viillaa beetii jedhe muka gogaadhaan hin xuynu sanyii nu balleessiti jennee waliif galle waan walii galle immoo waadaa hin nyaannu nuti ilmaan Oromoo lafatti hafuuf teessa dhiira gowwaa biltsiginnaa jala shamarraniif jedha fiigummoo silaa shamarran Oromoo muka gogaadhaan hin xuytu jarri iyyanu waa fuudhatti isin qabanu bu'aan qabanu waan ta'eef zeero jennaan zeero naachoo dhiirri biltsiginnaa deeggartu hundisi waa siyaasa beekte yookiin waa intinii taateeti miti bar shamarranuma miiseenjarii irraan yenee qoonjoo jennaan bakka iskistaa kan warra akkasii bakka iskistaadhuma kanatuma viidiyoo wayi poosti isinii godhaa qoyyaa amma waan ijoolleen biltsiginnaa deeggartu taatu wayi sirba goondaree kana akka waan mana hidhaa keessaa bahee sirba goondaree intinii jedhanii dannasuun kun faashinii ta'ee araadummaa ta'ee hin beeku suudii kana keessaa eddeen jarri dhaqaa dhaqanii aazaan godhan kaan immoo nugusa 80 natti fakkaata dheengaddaa intinii baadhatee gurmuutti wal baatee fa'i nama meeqaan goota keenya biltsiginnaa wajjin fuuldurri keenya ifaa dhedhee gurmuu irratti wal baatee dacha'ee daboodhaan nama 8 ta'e nugusa 8ffaa jedheetanii maqaati baate kanaafan biltsiginnooti kottaa kara saba keessanii deebi'a gowwaan ta'ina iskistaadhaan reebdanii asii lafa dhidhiittanii shiishaa afuufaa maqaa naman balleessinaa biltsiginnaa jaraa wajjin biltsiginnaan ta'inaa warri bicuu afaan Oromoo beektan warri Oromummaan isinitti dhagahamu warri of beektan warra walitti dacha'ee shiishaa afuufaa biltsiginnaa wajjiniin jedha gurmuutti wal baatee wajjiniin didichuu wajjiniin akkamitti ati biltsiginnaan deeggara jedha of kara saba keetii otuu deebite akka Oromoon ijoolleen Oromoo kabaja waliif qabdu laal namni Oromummaa isaatiif dubbatu kan kabaja qabu laal namni immoo yeroo kana meemee fakkeenyumaa waa tokko waa'ee biltsiginnaa poosti godhe ummanni Oromoo si tufe hangaarii jibbaa qofittii sirratti intin jedha dhugaatiin jedha dhugaatiin jenna maalis ijoolleen hin jedhan warri dheengaddaa Suudi Arabiyaa kana keessatti wal baatanii gurmuu irratti wal baatanii wayyoo goota keenya wayyoo biltsiginnaa taashannifaallechi amma Oromiffaan amma sin Oromoodha jettanii dhuguma rabbi walitti himna wali qeequu baduu hin taane gurmuu irratti akkas wal baatanii sirba goondareetiin hamma hunnoon hudduu keessaan si xururuu sirbaa amma shamarran nama akkasii argaa ijoolleen Oromoo itti heerumtii rabbii rasuuliidhaati sana dhiira jettee itti heerumtii shamarran Oromoo itti heerumtanii mee koominti jalatti yaadanaa kaa shamarran Oromoo warra beektan kun dhiira bulguu sirba goondaree banatee hunno hudduu keessaan of xuruursee iskistaa kaalaattuu kaalta shaggaru waqish jedhu akkasii kan itti heerumtaa unateen nom milaachu taagabaallachu itti heerumtanii amma kanatti ilmoodhuma nalchaa dhalcheetumayyuu bultiidhuma naa ta'ee na bulcha jettee itti heerumtii shamarran amma dhiira gowwaa akkas iskistaadhaan hamma hudduu keessaan hundoon xuruurutti waa'ee biltsiginnaa wusteenoo biltsiginnaatti lamlim jedhaa akkas goondaree ay maqaan nyaattee wallahi kana nu keessatti dhalachuusi rabbiin isina balleessu wallahi maqaa nu balleessitan baguma rabbiin anallee rabbiin alhamdulillah sammuu waa xiinxalee yaadu ana yoo dhugaa waa haqa namaan dabsitanu ta'e Abduseen kun gaafa Abiyyi dhufee aangoo qabatee ji'a 2 utuu hin gahin waahii jaartii isaarraa dubbataan ture yaa jara keenya jaartiin Abiyyi kun nafxenyaadha moo Oromoodha nafxenyaadha bakka namni jaartiin isaa dukkanatti ergite hin sodaatu dhiisaa gurbaa'uun bakka jallataadha isallee utuu hin taane matatiidhaan illee rukuttee halkan eddeen rafutti marfee waraantee illee nurraa deeffattee achi nafxenyaa godhatteetti jedhetaniin himaa ture har'a dhibbaan dhibbatti wanti hin jedhaa ture har'a waggaa 2 keessatti ta'ee mul'ate kanaafaniin iyyaa ture yaa ilmaan Oromoo nafxenyaan fuudhinaa akka Jawaar Mahammad ta'a sabboontuu Oromoodha kan Oromummaa siitiin boontu fuudhaa ilmoo irraa dhalchitan illee sabboonaa siniif ta'a jedhee akkas maal jetti beektii ijoolleen biltsiginnaa quraana sitti qaraati
ilmi namaadha namumaa maaloodha nama si jibbu nama maalummaa kan kee jibbu waa'ee quraanaatiin nutti qaraataati quraana wallaalleeti nama namummaa isaatiif fuuna nuti naafxanyaa ta'ee maaloodha gaafa siin gurra si qabdee saba keerraa akkana si micciirtu waa'ee amantii siif gala gaafas baay'een bilxiginna maal jetti beeyta afaan si qabuudhaaf nama namummaa isaatiin nu hariinuu ilmaan aadamii naafxanyaanis maaloonis minaamini sun siyaasa keessatti waladda waa'ee siyaasaati malee waa'ee amantii yoo ta'e masubaa diradhuuti dawrii kee uffadhu maskiidatti galiiti daawaa godhi sun waa'ee siyaasaatiin waliin ilaallatu nuti sabboonummaa oromoo irratti dubbachuu jirra waa'ee siyaasaa dubbataa jirra siyaasa keessatti kan nuti dubbii kana dubbachuu jirru kana gorsi nuti isin gorsinu badaa kana gaafuma isin naafxanyaa fuunaan nuti isin gorsineyyuu namni namummaadhaan akkana ta'a malee lakkisaabbo maaloo minaamin ummata otuu karameellaa xuuxatuu biyyaa ba'e waa tokko hin beekne siyaasa illee hin beekne kitaaba waa'ee oromummaa illee seenaa oromoo illee dubbisee hin beekne gayyaa'ee iskistaadhaan gurmuutti wal baate iskis rabbi iskis isin godhu malee dhumaa malee isin maal isin kun yoomuma obbartan waggaa meeqa isin gorsina yaa ijoollee bilxiginnaa amantii nutti himtusi waa'ee amantii bilxiginnaa yoo fuudhanis ilmoon namaa namumaa namni kam baay'ee kan na gubu maal jetti dheengadda bilxiginnaan kun mataan sii nagaa ta'uuf dhiisuu sii kan bare gaafa oromoon du'u shiftaa du'e ishi shiftaas haa ta'u maalis haa ta'u namni namummaa isaatiif du'uun qabuudha sin akka sammuun keessan dhagaa ta'e sin argeeraan gaafa oromoon ajjeefamu seera cabse seera kabachiisuudha adda keessa dha'e ajjeesii jettu yaa ummata bulguu gaafa dheengaddaa naafxanyaa du'e jedhamu naafxanyaa jara yoonii maanyaa wajjiniin feesbuukii kanarraa na qabaa na gadhiisaan isin hanqat jarri amaaraa sun yookiin naafxanyaan sun maaliin nama caalaniiti kan isin jala fiigdanii lakkii jarri du'uun qabanu duuti namaa naman gammachiisu maalo maqaa jaraa dha'uun barbaaduan maaliif tuffadheera maqaa jaraa ebelu yoon jedhe maqaan itti godhamu obbeeti warri bilxiginnaa deeggartu hundisii obbeeti gowwoonni piroofaayilii irra godhachuun wayne ሰው መሞት የለበትም ሰው እንዴት ይሞታል ኢትዮጵያን በእናትህ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን ወይኔ የሰው ደም wayne yoo wagane dam jetti tiktok irra warra naafxanyaa wajjiniin galte gaafa oromoon bakka tokkotti irra shanamu takkaan dubbattu seera kabachiisuudha abbichuu keenya itti muddi seera kabachiisi girrisaan ajjeefamuu qaba jetti gizee kaan amantii sitti himti lubbuun nama kamii naafxanyaa ta'ee bahuun qabu siin jetti girrisaan du'uu qaba isin biratti kanaaf iyyuu bilxiginnaan sammuun qabdu gowwaadha siniin jennan hoolota siniin jenna hoolaa gurguratee biyyaa baheetu walitti dachee bilxiginnaa deeggara gan jennuuf waan beeytanu girrisaa isin jettanii ittiin arrabsitan kun girrisaan qeerroodha maqaa itti baastanii har'a sababa siyaasa keessan morminuuf girrisaanuun jettanii yoo nuti duune seera kabachiisuudha girrisaan duruu du'uu qabdi jettu gaafa naafxanyaan keessan tokko qeensa irraa cabeyoo Itoophiyaa gadal tikbaa inni Itoophiyaa alfalligim wayne tadaffir jettanii boossu hoolota isiniin jenna hoolaa gurgurattanii biyyaa baatan rabbi isin fixu kana isin fuunee nuti ilmoo isin irraa horra jenna kana tuyyu shamarran keenya isinitti heerumti jenna dhiira gowwaa akkasii shamarran gowwoota waa tokko hin beekne akkasii amma shamarran oromootti heerumte ilmoo irraa dhalchiti dhiirri oromoo amma shamarran bilxiginnaa deeggartu nama jedheetuma fuudha mana keessaayyuu bakka bultiinaa jaarti wajjiniin hin jiraadha jedhee fuudha waan beekne mataa duyyuusa shamarran bilxiginnaa rakkoon jaraa waa'ee siyaasaan beekanu nama bareedaa maluuyyuu duuka fiiguudha hoolaa abiyyiin waan inni hojjetaa ruun beekanu jarri araba isumanni karabaataa keewwatee dhufee ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ወይ ኢትዮጵያ በልጆቿና በምኗ ተከብራ ትኖራለች ሊፕስቲክ ዲበቱ ሰና አርገኒሩ በቃ ጀር እሱማዩ ወይኔ የኔ ቆንጆ እንዴት አባቱ ያምራል ምናምንዬ ወይኔ ፍቅሩ እኮ ጎደ እቴሩሙዳ እቱቴሩም ተሊያተው በርዋን መዲሙ ለዲም ዲክ ዚት ያዱ እቴሩሙ በሬዲነ ሳላልቴ ዱካ ወይኔ እኔ እኮ አንተ መጥላት አልችልም ውድ ወጂ ሰዓቱ ላልቴ ቀኒቶ ኮንቲኒን ጀቱ በር bareedina isaa ta'ee lippistiikii inni diddibatee dhufu sana laalteeti duuka iyyiti ta'ee ይገርመኛል dhugaan isin jedha badaanatti dhagaamaan በጣም ተሰማኝ gaafan taayyaadu wanti isin duuka deemtee iyyituuf kun maali laata jedhee ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ምንዋን ምናምን ይባርክ አባታችሁ ይጥፋ ደዩሱን ምን አይነት ናችሁ ግን
hundi si akka waan dhoqqee tokkorraa an bilxiginnaa baay'ee waan bilxiginnaa fakkaattu utuu tolchii naan jettanii dhugaan siin jedha dhoqqee irraa 80-90 siin hojjedhaan warra bilxiginnaa deeggartu bifallee hin qabdu hoolota shamarran jaraas akkas wallahi dhoqqee irraa hixee tolchee barbaree keessa dhaabuudhaaf hin taati barbaree qamalee ittiin sodaachisuudhaaf taati malee baguma nutti deddebalamtee illee waa'ee oromummaan dubbate waan beekan waan ta'eef yaa sinin jedha warri bilxiginnaa deeggartu hunduusii akka waan dhoqqee irraa isiin nuti dur biyyatti maal goona bo jira tokko mukti wayi barbaree yookiin enna barbaree yookiin boqqolloo keessa dhaabbate qamalee ittiin sodaachifamu wayi uffannitti uwwifama akkana dhaabbatu wayi bilxiginnaan muluunsii akkasi shamarran si dhiirri si wal fakkii akka waan dhoqqee tokkorraa tolfamtee wama barbaree keessa dhaabbatamtee qamalee ittiin sodaachifamtu qofittii walitti dachaatee wayyoo bilxiginnaayyee enyaa ka bilxiginnaa gaara wafiin lafiitaachin maallee noo ምናምን jet zooro kan akka taayee kan akka hangaasaa walitti dachaafatte mee rabbi rasuuliyaati bilxiginnaa keessaa namumti ija qabu wayi shimallisiin huummoo sana jechuudha nama fayyaa liqimse lafa oromiyaa muluu kan liqimse isa natti fakkaataa dhugaa isiniin jedha lammaan magarsaayuu badee barbaadamaarra jedhan garaa shimallis keessa jira jedhan gadda dhageenya shimallis huummoo sana faayidee eeggarti kunoo taayee danda'aadhaa bifa namaa hin qabne harree hangaasaa mataa qabee mee rabbumaaf rasuuliyaati bilxiginnaa keessaa nama dhabeeman namuma ija qabu haasaa innaasa'u akka ijoollee daa'imaa suuraa shooppiidha wanti ni jedhaa oolu hayluu addunyaa moo hayluu maalii jettan bulguu qofittii walitti dacha'ee xiiruun xiitti bara wallaalaan biyya bulchee beekaan mana hidhaa keessa taa'u kan akka Baqqalaa Garbaadhaa gootni dubbii tokkoon inti ni jedhu kan akka Jawaar Mahammad kan akka Hamzaa Booranaa gaafa mana hidhaa keessa taa'ee kan akka Hangaasaa Ibraahim kan akka maalii jedhan maal maqaasii waamuutu nageessoo odduu duubee jaldeessa huummoo bichaa walitti dacha'ee biyya bulchuu jaarraa 21ffaa keessatti zabana dhumaa akiru zamaan jennee fudhanne kan maaliif bara ilmoon wallaalaan beekaa bulchu jechuun kanumaamu nu himanii rasuulii keenya alayhi salaatu wassalaam bara wallaalaan beekaa gorsu bara ilmoon abbaatti ija babaaftee intini jettu kunoo innis fakkeenya guddaadha ilmoon abbaa dhaanuu jechuun oppiidiyoon kaatee abbaasii TPLFin dhaanuudhaan naqabaa nagadhiisaa jechuudha waa danuudhaan mallattoo qiyaamaati bar wallaalaan akka Hangaasaa Ibraahim takkaa qubee tokko barreessee hin beekne amma dheengadda uummata wal gahii walitti waamee mataa qabee godhee taa'eetiyyuu jala deemtee goota koo Hangaasaa Ibraahim yaa jara keenya isin bilxiginnaan mataan nagaadha garuu Hangaasaa Ibraahim wallaaltanii akkamitti har'a goota isiniif ta'e Hangaasaan qabeen sun namni qubee barreessuu hin beekne zabanumatuyyuu fidee jennaan zabana wallaalaan beekaa bulchu Baqqalaa Garbaa mana hidhaa taa'ee Hangaasaa Ibraahim goota ta'u Jawaar Mahammad mana hidhaa taa'ee taayyeen harreedhaa goota ta'eedhaa waa barreessu Hamzaa Booranaa mana hidhaa taa'ee a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim kana laalaa bilxiginnaan amma akkamitti biyya bulchaarra jetti a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim rabbi sina fixu ijoollee bilxiginnaa yookiin ofi sina barsiisu harroota bichaa walitti dachaate qabe dayyuus zeero maa ilaaha illa namuma gaarii tokko dhabne bilxiginnaa keessa nama ajandaa amma ajala deeme horii maaloo jedha kunoo amma bilxiginnaan gowwaadha wanti nu jennuuf kanumaam arraba biyya tafe otuullee horiidhuma sana gaya ta'u horii gurgurate biyyaa ba'e jennaani garuu hamma horiin ga'u hoolaa gurgurate tuyyuu ajala deeme maaloo diyyi mee nyaa faara ummata deqilesh jennaan nuti egaas ni jedha namni cal jettee laaltu viidiyoo kana sheera godhi cal jettee laale shamarran bilxiginnaa lafatti haftan isin namni isin fuudhu hin jiru muka gogaadhaan tisiisa isin irraan kaafamu tisiisa dhugaa isiniin jedha isaayyuu barri aangoo keessanii isiniif dhumatte abbaan keessan TPLF isin garafaa jirti bara ilmoon humna malee kaate abbaatti rarraate kabalamtee gatteessu jechuun bara oppiidiyoon kaate TPLFin waggaa meeqa waa meeqaan of danda'ee jiru nan rukuta malee naqabaa nagadhiisa oromoo na gargaaraa way jette ilmoon abbaatti rarra'u jechuun kana kan na dhibu gidee tokko
TPLFin rukutaa naga dhiisaa malee jetti kan kataayee danda'a. Jeettiidhaan haadha si akkana taqoxaaxarree jirra. Maaloodha? Jetteetiyyuu gabbaateetiyyuu uummata burjaajessiti OBN irratti miidiyaa boqqolloo irratti. Abbaan garuu achi taa'eetiyyuu nuti humnaanis ta'ee maalinuu ilma keenya akkatti qimmiirnee guddifanne beekna waan ta'eef OPDO'n ikkii galchina jedha Dabratsiyoon. Abbaan jira. Geetaachoo Raddaas hin beeka waan ta'eef qulfii jira. Qimmiidee guddise waan ta'eef OPDO likkinnaas gabbaachuwaalleen. Hin biqaaluu likkinnaas gabbaachuwaalleen jedhee itti maa jira. Mallattoo qiyaamaa guddaa jechuun bara ilmoon abbaa kabaluudhaaf naqabaa nagadhiisaa wuxuu jettee siiniin kaatee jabanaa irratti utaaluu jechuudha bakka kanuma wanti biraan jiru. Rabbiin isin qajeelchu wallahi dhagaa isin jenna. Rabbi isin qajeelchu yookiin immoo of baraa. Dhagaa isin jenna sammuu isin qabdanu bifa isin qabdanu sammuu isin utuu sammuu qabaatanii koo bifaan taayee danda'a fakkaatanii rakkoon qabu bara. Sammuun qabdanu bara hangaasaa Ibrahim ilaalaa sammuun qabu qabee qubee tokko barreessuun beeku. Taayee danda'a ilaalaa basaasticha bara wayyaaneedhaa uummata basaasuudhaaf nan hidhamedhe mana hidhaa keessa ta'aa ture. Hoolaa gurguratee biyyaa bahee jechuun inni ajjala deeme immoo iyyuu warra biltsiginnaa deeggaru jara laale. Kaabbuttaa yoo jettan nama seeggaa rukutaa shamarran irraa wayi qalqalla gizi shilau jedhu gootee biyyatti simattee jechuudha biltsiginnaan waadanuudha bar. Kaabbuttaa nama miiseen jaraan shamarranii wajjiniin maaloo bannaatish viidiyoon irraa kaasi jedha. Qaamni isaa sawwaramee feesbuukii irra jirutu goota ta'e biltsiginnaadhaaf biyya galee jechuudha. Assafaaxa ijiibal maqnaaxa nama jedhaa ture jechuudha as feesbuukii irra taa'ee. Kanaafiyyuu bifaanii miti kan nuti biltsiginnaa madaalu. Bifaanii miti. Sammuudhaan madaalla waan ta'eef sammuu isin qabdanu, bifa isin qabdanu, hoolota isin. Hoolaa baddaatiyyuu malee ootuu hoolaa bicuusii bisilee dubbasaa ofirraa ciratte taate bareedduudha isin. Dhugaa isin jennaa. Isin dabbasaa illee hin ciranne hoolaa baddaati ijoolleen biltsiginnaa hundi keessan kan akka taayee danda'aadha kan akka shimallis maqaan jaraa taayeen maqaan isaa harreedha silaayyoo harreetti mogga'e shimallis jibichatti mogga'e sangaadhanni. Tanikaan immoo silaayyuu inni balaa ta'eera naqabaa nagadhiisa taankaan tanikaa yookiin hangaasaa Ibrahim jettanuun balaa buusaara inni ganda keessa deeme. Beekumsan barbaadu ko ummata walga'ii irratti walitti qabee biltsiginnaa deeggaraa kan amma 4 kiiloo jiru ilma abbaa gadaa jaarraa abbaa gadaatu 4 kiiloo jira isa jabeeffadhaa an doolaaraa koo ji'a ji'atti narraa dhaabbannaan kan aadaatti baduu kooti jedhee ummatatti iyya jechuudha dhugaan isiniin jedha. Ani baay'een biltsiginnaa maal jetti taayee koo goota koo leenca koo ati goota taayyichoo yenee qoonjoo jetti. Harroota biltsiginnaan diina Oromooti dhugaa isinitti himna. Diina Oromooti biltsiginnaan. Biltsiginnaan diina Oromooti jala muraa qabadhaa. Bara ilmoon abbaa dhaanuudhaaf huuxxifattee kabalamtee gattaa'attu keessa jirra. Bara OPDO'n maqaleetti tolfamte Tigraayitti hixaamtee bukeeffamtee dhufte har'a ka'eetuman abbaa kan koo dhaanaa naqabaa nagadhiisaa itti baakaan diyawaa kana keessa gara gaggaltu keessa jirra jechuudha. Oh my god. Asumaan irraa ba'uufan deemaa. Ijoolleen Oromoo liinkii as mata duree kana jiru tuqaatii yuutuubiis deemaa. Subscribe godhaa. Like godhaa. Jajjabaadhaa. Biltsiginnaa maraachuun itti muddina. Shamarran biltsiginnaa abdii kutadhaa namni isin fuudhu hin jiru. Dhugaa isiniin jenna. Dhiirri biltsiginnaas abdii kutadhaa shamarran Oromoo isinitti heerumtu hin jirtu. Uwway! Taraaraan qaxaqqaxiyyuu! Eneyya Minilik liji neny! Eneyya Haayile Sillaasee zar neny! Kan jettu wayyuu argattan fuudhaa. Akkasi. Malee shamarran Oromoo sabboontonni Oromoo kan akka Abdusseetti malee dhiira biltsiginnaatti hin heerumnu jedhanii jiru. Amadaamullaa. Amalake dendere 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 dendere. Amin abduse.
bulgulee jennaan moo maqaatti waggaa dhalaan hundi keessanuu ija jagnaa laala ija jagnaa akkuma kana diimata warri iji keessi dhukkubaatan jagni iji isaa akkuma kana diimata biltsiginnaan baay'ee na sodaatti dhugaan isinii jedha poostii koo tokkoon iyyaa olti wanti dhumarratti dhaammadhu ijoolleen biltsiginnaa rabbiidhaati isiniin jaalladhuwan na jalan dhufinaa koomintii naan kenninaa laayikiin godhinaa na jalan fiiginaa akkuma nuti akka nafxeenyaatti isin jibbine nu jibbaati achuma ta'a maaf koomintii namaa jala deemtanii maaliyyee koo maalu hin dhufinaa rabbiyaati of bara of danda'a ummata of hin dandeenye koomintii namaa jala deeme nama arrabsuu qofaaf uumame namuma hin arrabsinaa tuffatamaati dhiisaame hin dhufinaa koomintii namaa jala waan namni poostii godhu jala hin dhufinaa achumatti of danda'aati biltsiginnaa nafxeenyaa jara teedii afuree wajjiniin achumatti iyyaa baala gochi ummata waa tokko otuu namni jibbaa itti muu lakkii nu dhiisaa nu jalan dhufinaati nama narrabsinaa nama sinfaarsinaa isin hin barbaannu jedheetti muu lakkii boonoti way jedhanii nama jala hin dhufinaa nama jala bayi rabbi si haa baasu la'anatullah alayka yaa biltsiginnaa ummata biltsiginnaa jechuun nama jalan dhufinaa achumatti of danda'a maal ajjaa dhuftu koomintii nama jala maali bookun ummanni akkana allahu ta'ala sodaatu kun maali bookun hin jedheeman ummata of hin bahe oduu funaanu dhufti dhuguma dhugaan isiniin jira nama jala deemina nagaan turaa galatooma liinkii mata duree jiru kana hundi keessan tuqaatii seenaa galatooma